hawaasa gaafatan arrabaanis ta'e harallatti barbaadeen kutee jira. What? Bar gizee waa barreessitaniif gizee waa jettan hayyuun mana keessa hin jiru bara. Gizee siree haatanii hudduu namaatii fi dulloota namaatii fi diqaalaa namaatii fi waan irraa hunda uuma viyuu manaatti hin kaafachuudhaaf jettanii waan barbaadan bocoltaniiyyuu what? Kuniyyuu saan sani kunne nama guddina bira wallaaleetti keenya ofii labsuu barreessinis gubbata ta'e maal haasawite san nu garsu barbaadanii miti waan isin haasawite kan garaa keenya keessa beena rabbiitutu bareeche tolche haala amala keenya wajjin uumee nu kala keessa nu godhiise waan ta'eef. Waan barreessitaniif waan ta'esan sa'aatiin arrabaa qottee jirti sa'aatiin lakkee hudduu namarraa haasan kunne sa'aatiin agarteetiin ilmoo namaatiif diqaalaa namaatiif gartee sheekaaf beekarraa haasan kunne wallaa jedhe hombar maallaqamaa isaati arrabaanis ta'e kallattii barbaaden kan guutuu danda'u jara kana baree sii miti bara maal taatansa yeroo barreessitan hubadha beesa bona hotseen yaama mana kana gaggeessifannaa yeroo barreessitan hubadha beesa bona hotseen yaama mana kana gaggeessifannaa yeroo barreessitan hubadha beesa bona hotseen yaama mana kana gaggeessifannaa yeroo barreessitan hubadha beesa bona hotseen yaama mana kana gaggeessifannaa yeroo barreessitan hubadha beesa bona hotseen yaama mana kana gaggeessifannaa okay ana jita bul yeroo barreessitan hubadha beesa bona hotseen yaama mana kana gaggeessifannaa okay ana jita bul yeroo barreessitan hubadha beesa bona hotseen yaama mana kana gaggeessifannaa billah haadha miskiinan maal dareen tu maa bu'aa olti sabwa ana kana dhibu kana itti badalani sabona kiyya nin deebi'a sirri taasaan bu'ina nin deebi'a daqiiqaa kudhan hanna hin deemini addi ayya dafi qot wayin argaa qaba dafi qot akkam jirtu faamili nagaya nama gaggalchii yaadda danda'amu sirri taasaan waan kanarratti jirta faamili eenyu fidese iyyuu ummata muxawwaa tokko fidi wallahi awwaata roobsan jirta fa akkami roobsan keenya nagaya Nirra alhamdulillah akka maali jirtan? Aboo maallaqa uummataa tokko gadhee nyaatteeti kuno uummanni rifeensa kana illee laafirraa tolchee wayyaadhaatti ollee maallaqa ni maysanii ajandaan maallaqa kana oowwee jira habibi. Abbaan maallaqa uummata duraan dhaabbadha jedhu hudduu warree seenta qarshii takka keessaan qabdu dhaggeeffadhu anasitti dikaala. Ollee abbaan maallaqa uummataa duraan dhaabbadha keessirraa guutuu jettu. Maallaqa qarshii takka keessaan qabdu dhaggeeffadhu wallahi qarshii takka nusa xiqqaa tokko keessaan qabdu wallahi laalamma maallaqa keenya sana bolee maallaqa kuma dhibba takka kafallee nama muriin wallahi no amma maallaqa gaafatu jirtammoo yaani maallaqa gaafatu jirtammoo waratu jirtan fakkeenyaa maalleen ummataa amma bar jirum san bar warru maallaqa irra galisanu qarataa jirtani bar abootai mee waan jeenaan itaa mee waan jeenaan ittiin dubbatin haadha maal jechuu akkasitti maallaqa ummataa maalleen ummataa dhagay maalleen ummataa haadhaa fi abba edaa halgadda edaa halgadda ayyeetti fuuf dhaggeeffadhu maallaqni ummata beelehee ummata qabeenya irraa buqqee ala aduu fi qabbana keessa dhaabbatu hawaasni waliif bahee hawaasni oromoodhaa kamuu waan danda'u walloo arsiisha hundinuu waan danda'urraa namni waan danda'urraa gargaare. Kanammoo durriyyeen hargeedhaa maqaa gosaatiin ijaaramtee murna tokko taatee maallaqa hawaasaa fedhii dhuunfaa isaanii jala qabanii maalleen hara jiraa hin galleen gammaan tanaa jechuun maalleen taarifa jira jechuudha. Maalleen ummata lubbuu akka dhagahu maalleen suni roobsan kiyya rabbii si uume sodaadhu maalleen nuti guurreef kan akkasitti misanjera keessa wal dhooyinee maallaqa hangana ummata keenyaaf kafaluu qabna jennee sa'aa lama guutuu misanjera keessa wal lolaa bulleessanii nuti akka yeroo gabaabdutti ummata kana bira dhaquuf roobsan ani waan takka ni beekta jalqabumaa waan ni beeka jira kana ni beeka tolcheetiin beeka isin caalaa naatu beeka sigalte tolcheetiin beeka. Garuu ummata cinassan dura gaafa waa'ee maallaqa kanaatiin duran dhaabbannu ummanni kun gargaaramu jee hawaasni ummanni kun gargaaramu jee ummataaf karaa bane jechuudha. Laal amma reefu eeda jaarsi tokko sirri dubbatee ture. Sheeshee jeen ati maqaa ummata jaarsoo guddaa kana gargaarsa ummata sadaqaa asirratti kadhataniif gargaarsa ummanni kanneef ummata jaarsoo bal'aa kana miliyoona 2 xiqqaa kanaaf jecha saba guddaa kana. Ummata guddaa kanan xiqqeessini yoon qabaan inni asirraa kafala yookaan kan maqaa ummata kanaatiin asirra deemtee maallaqa kana fuutee maqaa keetiin ni jireettee ummata kana hin balleessini ummanni kun ummata guddaadhaa jeen obboleessa dhugaadha maqaa malaal
keenyaa guddaa kana nuti miidiyaa kanarra baane ummata Oromoo kutaa kudha tokko akkuma adeette kanatti gaafannee ummanni kun jaalala ummataaf qabnu birrii san kanne obboleessoo keeshaa baase. Gaaf kana deengadda gaafa caayaa Harargee jala jiran yoo ati beeku baate naaf beeku. Shamsaddiin ta'a maallaqa fuudhe jedhanii amma tokko guutuu asirraa wal lolaa baane obboleessoo amma talam. Si galte amma kunis haruma san dhufee jira obboleessoo. Ummanni kun daasbooraan. Anaafis ka biyya Arabaan taane. Waan rabbi imaana fuudhen beeytu. Waan rabbiin akkana godheef hin beeytu. Daasbooraa tartiiban qabna kan dalaganne wallahi. Birrii miliyoona lama bara roobsannaati amma kafalu cufuu ni dandeenya barra. Wallahi. Birrii miliyoona lama Itoophiyaa birrii miliyoona afur jechuun nama lama sadiin cufuu ni dandeenya jechuudha. Irru isaanuma kanarraa jechuudha. Si galte? Hai. Maqaa bar namni maallaqa caalaa maqaa biyya fi akkaataa gargaarta hawaasatti gaafatti sallaaleeti waan takka godhaa bar. Ammoo wanti jiraanii beeytaa roobsan. Uummanni keenya kun guddinarraa xiqqaarraa waan takkaatu jira. Qotaa wali godhu walitti naafuu wal qaqqabu anarra beekaa. Amma jara kana uumama sanii keessa jira Kaliifaa fi Sheeshee wajji haasa'uu danda'an amma. TikTok kanarratti jechuun wal arrabsan. Wal arrabsuun rakkoon qabu. Waliis tumuu ni danda'a abbaan barbaade abbaan humna qabu. Garuu yeroo waa'ee hawaasaati irratti namni mataa qaqqabatee waan hawaasa san milkeessuuf yaadu namni kun barumsaa yoo deeme malee rakkoo qaba jira kee. Kanaaf maallaqa hawaasaa galchaa har'aas boruus galchaa yookaan kan manguddoo finneet asirratti jechuudha. Manguddoo bakka biyya sanii finnee asirratti isin saaxillee hannatee isin saaxilla uummata duratti. Itti fufi roobsan. Wallahi. Okay, dhageeffadha amma waa tokko jira jara keenya. Jara keenya uummanni cinaksanii rakkinni uummata cinaksan rakkana cinaacha Oromooti. Akkasumas uummanni Oromoodhaa guutuun bahaadee kaabaa kibbaa jechuudha waan danda'uun cinaksan cinaacha keenyaa jedhanii waan danda'eerraa shilingii danda'eerraa cabsanii baasanii uummata gargaaran. Kanammoo durriyyeen argeedha. Warri maqaa gosaatiin socho'u warri maqaa gosaatiin hatatu gargaarsa kanatu dhaabbatee akka uummanni kun ganaallee gargaaran akka isaan ganaa dhumaatiin isaanii yoo ammallee uummanni cinaksan yeroo bara dhufaa dabraa diinaan Somaalee naannuma dhaaman. Gargaarsa uummata Oromoo irraa fidan. Yaadaan bira dhaabbachuu, qabeenyaan bira dhaabbachuu, humnaan bira dhaabbachuu barbaadan. Kana duratti ammoo warri gufuu ta'e warra kanaa jechuudha. Jara keenya gargaarsuma akka itti nama gargaaran jiru. Yoo wanni kun gartee jala dhaabbatanii akka kana baasanii maallaqa uummataa shilingii uummataa gabbaasanii hin mul'atin. Gargaarsi uummataan illee gargaaramullee hin jiru. Uummatuma kanaa hoogganaa wanni gargaarsi yaaman jiru. Yoo akka malee namni sagalee wanni furmaanni hin jiru jechuudha. Isin galee. Kanaafuu amma wanni waan tokko diinni uummata jinassan osoo Somaaleen ta'in diinni uummata jinassan nama dura dhaabbatu uummata sana. Sabboona. Amma tokkoffaa ammallee wanni bareechanii beekuu qabdanii Khaliifaa haa taatu warroonni maallaqa gargaarsa kana guuran an keessan jiru miti guutuu waliin itti gaafatamummaa fudhatan waliin guutuun jechuudha. An keessan jiru an keessaan baasanii an barree isaa na didanii guruuppii kana keessaa hin bee miti. Itti gaafatama jala jiran isaan hundinuu abbummaan fedhe jechuudha. Warri koree san keessa jiran guruuppii san keessa warri jiru maallaqni uummataa shilingiin bannaan itti gaafataman. An keessan jiru keessaan baasanii an keessan jiru keessaan dhiibanii hin jirtu. Khaliifaa haa ta'u abbo fedhe haa ta'u diinaa ol hammataa ta'u. Khasaaraa waliin kafalan jechuudha. Kan uummanni Oromoodhaa bareechee Awwaatu akkasin ta'in roobsan. Shawwaddan. Namni cinassanii miti uummata Harargee addaan bittinneessee fixu jiru jara kana ta'uun beekaniisin. An guyyee isaa waan kana eegalaniin akka wanni tun dhuftu beekee koomentii diyyammas loo gaafa isaan maallaqa guuran sun laaltanii nama kana addaan ciranii fixan jarri kun addaan qoqqoodanii durumarraa'u namni nama addaan qoqqoodu namni namaaf rahmataa miti waa xiqqoo takka waan ati itti kan waanin an itti kannee roobsaanii geessii jiru yoo si bira jiraatan siin kannan waan amaanaa sin beeku jarri namni namarra ciisee maqaa wahin dalagaatiin waan aggatu jara kana. Daasbooraa jedhanii tatta'anii maqaaf daasboora malee wallee beelaatti jiraansaa biyyuma sanittuu namni nama addaan qoqqoodu namni nama sun achitti akka namni fixu sababatti tahee maqaa itti fuudhe jara kana amma maallaqa kanarraa fuudhanii amma hawaasa keessaa baasanitti irraa hafuun gonkuman taatu abbaa fedhamaan ta'an. Wanni tun garee qabdi maas isaan qofaa miti garee isaan jala jirtuu jira tawwaa nyaachuudhaaf wal jaartee taa'u jirtu
Hammataan isaanii damiina maqaan isaaniitis damiina waan ajaa'iba sittaa waan tana guutuu wallaalaan amma asirratti sabboona ya sabboona ammoo nati beeku abdulaal wanni ati beeku abdu sabboona dhagaye maallaqa ummataa inni keessaa qabu keessaa qabaachuu baatee miti amma maallee hawaasaaf kanneen way habibi hawaasaaf kanneen miskiinni biyya arabaa taa'ee maallaqa danuu san arjoome shamarran danuun guma meeqa kuma 50 namni dhuunfa kanne san way turaa fi keeshenaa itti asirraa bara akka waan mootummaa tokko ilaaltii bara sadaqaa namarraa guurte hundumnu itti maallaqa sun amma sabboona namni yeroo gaafasii keessan namni hundu nama guure amma biyya nuti jirru tanatti nama guurree tartiibumaan biyya dhaqe namni yerooniif onlaayina waa